ijoollee mana xalabaa jirtu shirnaa godha maqaa keenya balleessinaa maqaa keenya nyaatina waan hin taane hojjetina wallahi wanti kun isinitti hima araba sadii moo afurtu keessaa naa barreessiti yoo arabni wayetta jette hojii si hundinaa ta'e jette waa tokko jette ijoollee koolleen jaallatti jette muslima jette insoomti jette salaatti jette waa tokko lama mootti meena dhaga'u jette maali jedheen tokkoffaa jette yeroo dhiqattee kaate jette shaaworii yeroo galtee kaate jette hammaama keessaa eega baatee jette amma gorfaa sii dhayxutti akka waan mana abbaa manaa sii jirtutti mashafaa jechuun maal jedhama afaan keenya fooxaadha ofitti marattee hammaamaa baatii jette tu ijoolleen koo arganu tu abbaa manaa koo arganu nan dhowwe jette dhiisuu diddeette lammaffaan osa kam yeroo raftu jette uffata ofirraa yaaftee jette paantiif tu mataa qofaa rafti jette ijoolleetuma wajjin bulan jette ijoollee bibbicuu yaa jamaa yoo ani kan na dhibu maalii akkamitti akkanatti rafta hidhee gaafannaan jette Itoophiyaatti akkanattan bulanaan jettee jette aadaa keessanii jettee na gaafatte kaallatee naan jedheeni Itoophiyaatti jedhee lafti nuu qorra uffata dagiila uffatamee rafaman jedhee aadaan keenya waan aadaa akka kanaan qabnu nu jedheeni biyya eessaatii namni akkanatti rafa joo mana keen jirtu abbaa manaa kee biran jirtu akkanatti rafuun aybiidha biyya Suudii kanatti lammaffaan Oromni waymoo mallaan jette waggaa lama fixuudhaa kaateetti jette waggaa lama isa fixuu kaate kana duraan nama gaarii turte jette garuu jette آخر شهر هذا تجيه كنا بودت تغيرت 100% جت سجلي ولا تبغى جت يو وقتي متأيب جت جت إيش فينا عن جت شو ما لجت سجلي ولا تبغى جت عن جت سببا في خوتي نما جاري تأف تأجت أنا مبيكو جت واني سنا كنا تاتو ننجال جت هي جت اللي يروح هم جت والله العظيم بياتو كبريسي تين كاردي بتتبي دولا تين بيتوت ما لك هي أنا بكي دولا جت tokko jalaa ba'uu gaafachuu dandeessanaan jette ishiin jedheeni maal si gooti jennaan inuma nan dhageessuuti sagalee wallatti fudhatti sammaa gurratti kaattee jette muuziqaa taphataa mana keessa deemtii jette yaa jamaa muuziqaa mana arabaa kana keessatti mataa raasaa muuziqaa taphataa deemuun hin jiru aybiidha tokko jalaa ba'u lammaffaanoo inni sin sobdanii aadaa keenya kun Itoophiyaatti akkanan godhaa Itoophiyaatti akkanattan bulaa Itoophiyaatti biyya kamii biyya kee Itoophiyaa sakam kifilii kophaatti qabnaa Itoophiyaatti dhiiraaf durbaa wal keessa namni bullaa akkamitti uffata qullaa uffata ofirraa baaftee bultaati rabbii jedhii maaliif sobni kun ariin of eeggadhaa rabbiidhaati طيب أنمتني وجه لما بيجي سودي كيس أجر وتشود والله قويا تقف تفرّا بس يقول لا رفين بيكون ما لي فني مو قول كفيلي لك أبان كبا قول له فدين بولا ما لنجرا بيتو فجأة يوم كيدو ينجر يوم كيدو أرمنا كانت تقول لا نارجتي فنجر ونيجي أفتكوا فتي رفع مليان تكا قول لا رفين بيكون ما لي بيجي ما تكون عدان دوا فجأة ستفودن ده رفتيك تفودن ديس سترى نور فياكي كم تقول لا رفع نمني أبا من أجيب رجل تسيتي مو أبا من أبرتونا من الفتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفونا هردفتو تافي كبجمتو تكي أني نجا الحمد لله سنجيجا أكو نجا تنكا فيديو ني كوني سنتي تلجريتني يا دا جولين كنا كوان كان ربينس وفي جنو جو كاب نجيجودا دوغا ربي ورا كان راوتا كون نجيجودا كم متر من مانو إسان كبا جد إبران ربنا مانو كمت إسان كب halkanii miti guyyaa iyyuu jechuudha uffata namarraa achi hin jennu uffata nama sattarra uffachuun hagam akka ulfaatu isaan afoo deemuun meeqa keessantu amma meeqa kennatu yuunifoormii uffachuun hagam akka siqiqqisin jedhu ni beektan jechuudha. Yuunifoormii uffachuun garuu yuunifoormiin yaa haguma sanuu xiqqoo namarraa achi jedha jechuudha guyyaa iyyuu ija isaanii afoo deemuun halkan uffata yaafatanii rafuu miti maal ijoollee daa'immanuu barqullaa raffisanii. Daa'imman uummanuu fi tittuu qullaa hin raffisan. Kanaaf ijoolleen keenya akkamitti ofirraa baatanii mana namaa keessa odoo jirtan uffata yaafattanii qullaa rafuun dubartii miti dhiirru bar qullaa hin rafu jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya of eeggachuu qabdan jechuudha. Keessattuu uffata bijaamas yoo uffatte yookaan shiitiis yoo uffattaniitiin hin jettan jalaa surree taayitii waan akkasii san uffachuu qabdan malee qaama keessan qullaa waan isin mul'isu namni halkan rafaa olii gaggalabatamu jira sirrii miti jechuudha. Mana isaaniiti kifilii isaaniiti waan ta'eef manni isaaniiti yookaan akka tasaa waa barbaada yoo seenan sirriin ta'uu jechuudha. Isaanummaan agartan obboleeyyanummaan isaaniitu ijoollemmaan obboleewwan fi akka nama biyya keenyaa walafutti uffata akkasii hin jiraame uffata sadri hin qabne balbala fi cufataniiti malee kan
uffata fiituu seeraan uffatan jechuudha. Akkas obboleeyyan kiyya maaliin hin jiru isaan baay'ee hin jiraame sirriitti satiruu fi eeggatan jechuudha. Ijoollee kanaaf sababa kanaaf isaan ijoollee isaanii shamarran illee xiqqoo taate guddoo taate ijoollee daa'imman ijoollee dhiiraatii fi ijoollee shamaraatu amma isaan bakka tokko hin raffisan akka ijoollee biyya keenya kibili tokko hin raffisan kibili garaagaraa raffisan jechuudha. Sirrii miti uf sattaruu akka barattu jechuudha daa'imman isaanii akkasiin satirii barattu akkasiin bakka hin jiraame qaanfata akkasiin barattuudha jechuudha. Isin immoo hagana osoo geettan mana namaa keessatti biyya namaatitti uffata namni hagana uffata yaafattanii yoo raftan nooriidha dhugaa sirrii miti of eeggadhaan isinii jenna obboleeyyan kiyya. Hagamuu yoo balbala qollofattan ijoolleen tokko tokko balbala kiyyan qollofadha jettanii warri qullaa raftan sirrii miti jechuudha. Maaliif namni rafee hirribaa ka'uu rabbii tokkochatu beeka waan ta'eef raftee hirribaa ka'uu keetu of sattartee rafuu qabda. Qaama kee qullaa miti rifeensa mataa keetii sattarattee rafuu qabda jechuudha obboleeyyan kiyya. Dhugaa rabbii sirrii miti jechuudha. Inni kaan immoo warri immoo yeroo shaaworii baatan akkuma argitan uffata hin taane uffattanii babal'isaa deemtan jechuudha. Sirrii miti wanta akkanaa jechuudha. Achi booda immoo maaliif natti jijjiiramtee madaamiin tiyyaa waan akkasii waan akkanaa raawwachaa immoo dhugaa yeroo baay'ee jechuudha yoo isaan iraftii isinii kennan bakka isin cinquu dhiisanii yoo isaan gadi isin dhiisan isin immoo qabaana gallakkisaa hin jedhina. Beekaatumaan uf qusadha jechuudha. Beekaatumaan uf qoxxobaa jechuudha. Inni biraallee jechuudha yoo isaan nama gaarii ta'an isin immoo nama badaa hin ta'in.